Daawwattoota fi hordoftoota keenya guyyaa har'aa keessummaa addaa tokko qabadhee isinii dhiyaadheera. Keessummaan kiyya eenyu akka taate maaliif akka dhiyaanne isheedhumarraa dhageenya anaa dhufu. Ragana gaamee dangaatetta. Ayyee ulfaadhu jaalsiifoo akkuma odeessa qabnutti dhimma kitaaba eebbisiisuu kitaaba wareegamaa hin dagatamne ka jedhu barreessitee jirta. Kana dhageenye mee duraan dursa siifoon eenyu mee of ibsi eenyudhaati? Egaa maqaan kiyya Siifan Jamaan Jaamaa dhalattuu Baha Oromiyaa Harargeeti. Jiraattuu Kaayiroo magaalaa Ijiptiiti. Okay, guddoo ulfaadhu siifoo akkuma beeksisoota adda addaa irraa arguu jirrutti waan tokko arguu turree mee teeknishaanli keenya beeksisa tokko nu dhageessisu sana booda deemne. Yejersaan jabuulaal damee kakalataa saminuu malee gabuumee kanaaf nu abdata. Yejersaan jabuulaal damee kakalataa saminuu malee gabuumee kanaaf nu abdata. Waamicha eebba kitaabaa kitaabni wareegama hin dagatamne kabajamtoota obbolootaa fi obboleettiiwwan ilmaan Oromoo maraaf gammachuu guddaadhaan isin affeerra. Eebba kitaabaa kitaabni wareegama hin dagatamne kan barreessite Siifoo Jamaal Abdullaa qopheessite irratti hirmaachuudhaaf guyyaan eebla 28/2026 sa'aatii 5 pm hanga sa'aatii 9 pm bakka Almaadii Kaayiroo Masri yookiin Arab Almaadii Shaara Talaataa Ma'aabaa Galma Almaasa. Sagantaan kun karaa Zuumiitiin isin darba. Kanaafuu bakka jirtan irraa hirmaachuun ni danda'ama. Sagantaan kan hammatu eebba kitaabaa, ibsa barreessaa irraa, marii fi gaafii deebii, walitti dhufeenya hawaasaa cimsu. Uummata Oromoo biyya Misrii fi naannolee biroo irraa dhufan hundaa kabajaan affeerra. Akka hirmaattan barreessituu keenya jajjabeessitan akkasumas hojii aadaa fi seenaa keenya tiksuu keessatti qooda fudhattan isin gaafanna. Wareegama hin dagatamne jechuun seenaa fi qabsaa'ota keenya yaadachuun dhalootaaf dabarsuudha. Isin argamuun sagantaa kana miidhagsa. Odeeffannoo dabalataatiif Duwwaa 111871833 yookiin Duwwaa 114712883 kore qindeessituu sagantaa nagayaan kootta. Deebinee daawwattoota fi hordoftoota keenya siifoo maaltu si kakaase kitaaba wareegama hin dagatamne barreessuudhaaf? Dhugaa dubbachuu fi kitaaba kana barreessuudhaaf kan na kakaase eenyummaa mahiyyaa yeroo baay'ee namni bakkuma oolu fakkaata. Kitaabota garaagaraa gaafa dubbisu seenaalee biyyoota namaa keessas jiraannee beeknaa saboota biraa akkaataatti jiraatan irra dhaabbannee achirratti ammoo garbummaa ammaarraa jala turre irratti nuti kaka'umsa akkamii qabnaa sochii akkamii godhaa turre aarsaa akkamii akka kaffalaa turre seenaawwan kanneen qorachuudhaan gara kitaaba barreessuutti dhufe. San duratti immoo hojiilee aartii baay'ee shaakalaa ture ittis milkaa'uu baadhu kanumaan jira. Okay, galatoome jaalsiifoo maqaa kitaaba kana maali ignisaa maal ibsa? Egaa wareegama hin dagatamne jechuun aarsaa uummanni Oromoo baroota hamma lubbuun jiru kanarraa osoo hin taane an jiru osoo hin taane baroota na durarraa dabarsaa abbooleen keenya akaakileen keenya biyya sana keessatti cunqursaa uummata Oromoo irra ga'aa turee fi hamma guyyaa har'aatti irra ga'aa jiru gootota qaqqaalii fi lafaaf lafee isaanii biyya sana keessatti dhabne irra dhaabbadheeti wareegama hin dagatamne jedhee murtaaseen. Okay, galatoome siifoo dhugaatti dubartoonni Oromoo shamarran biyya baqaa keessatti haala kanaan hojii kana hojjechuun waan ajaa'ibaati. Kitaabni kee mata dureensaa akkuma
atu ibsite maal irratti xiyyeeffata kitaabichi? Kitaabichi seenaa uummata Oromoo irratti xiyyeeffata. Qabsoo fi yookaan immoo kufaatii ka'insa biyyattii isaaniitti uummata Oromoo kana mudachaa hamma guyyaa har'aan kana as ga'e walumaa galatti seenaa uummata Oromoo irratti xiyyeeffata. Aarsaa uummanni Oromoo kaffalaa ture. Okay. Yeroo kitaaba kana barreessitu rakkoolee akkamii si mudatan? Egaa kitaaba kana barreessuudhaaf ani baqattuu biyya namaa keessa jiraattu mana namaa keessaan hojjedhaa. Kanarratti yeroo gahaan qabu yeruma hammaan sila halkan hirriiba kiyyaaf kan sanirraa hirriiba kiyyatti dhabee guyyaa hojii namaa hojjechaa oolee halkan immoo taa'ee isa barreessuudhaan baay'ee itti dadhabee mudannooleen hedduun Arabootaanis wal dhabuutu jira. Sababii kanarratti guyyaa waan seeraan halkan waan irra afaan bulleef guyyaa hojii hojjechuu irratti hanqinni natti dhufuudhaan illee Arabaanis walitti waan ture. Wantoota uumamis baay'eedha. Okay, jireenya baqattummaa barreessuun hojii barreessummaa kee irratti dhiibbaa akka geessisedha kan nutti himte. Dhiibbaa fakkeenya mee dhiibbaaleen wanta kanarratti si mudate mudannoodha jettee wanti yaaddu? Dhugaa mudannoodha jedhee wanti na yaadu guddoollee akkasitti hin qabu. Hamma danda'ame kitaaba kana yeroon gulaalee silaa uummatatti as baasuudhaaf yaada qabutti namoonni ani abdadhu kan na jabeessan bakka san irratti na gargaaranii na ittisan jedhee yaadu faanii dadhabdutti na ilaaluudhaan immoo wantoota nan hojjedhe kana na harkatti tuffachuudhaan wanti narra ga'ee jira naaf nama jidduullee wantoota akkasiifaatu mudataa ture keessa darbe. Galatoomi siifoo egaa akkumaatu jette namoonni yeroo waa barreessan amilee walii kennuurraa wal xiqqeessuu akka wal beekanitti amilee wal buusuun waanuma jira. Garuu sana bira darbanii iddoo biraa ga'uudhaaf immoo xiyyeeffannoodhaan jabaatanii cichanii yoo hojjetan bakki hin gaamne akka hin jirredha. Odeeffannoo ragaa kitaaba kana fakkeenya fayyadamtee yeroo barreessitu kitaaba kana waarraa walitti qabdeet odeeffannoo adda addaarraa madda wayiirraa yookaan odeessarraa maanguddoorraa ta'uu danda'a, hayyootarraa ta'uu danda'a, kitaabolee adda addaa dubbistee ta'uu danda'a. Ati maal fayyadamtee kitaaba kana barreessite? Dhugaa dubbachuudhaaf egaa odeeffannoo kiyya argaaf dhageettiidha. Kanarratti ani yeroo baay'ee kitaabota garaagaraan dubbisaa maanguddoota walumaa galatti waan oolmaan kiyya hiriyoota kiyya sadarkaan keessa jiru osoo hin taane namoota hiriyaa abbaa kiyya akaakilee kiyya wajjin oola. Sanarratti ammoo kitaabota garaagaraan dubbisaa namoota gurguddaa wajjin walitti dhiyaadhaa. Kanarratti ammoo argaaf dhageettiif odeeffannoon kitaabota garaagaraa dubbisuudhaan kan hin argadhu. Okay, galatoomi egaa argaa dhageettiin maanguddootarraa namootarraa kitaabilee adda addaa dubbisuurraan odeessaa fi odeeffannoo madda kitaaba keetii ka ta'u atu nu kaaserta. Ergaa guddaan kitaabni kee dabarsu maali? Maal dabarsa? Egaa ergaan guddaan kitaabni kun dabarsu namni tokko Oromoo ta'ee yookaan immoo sabni tokko wanta hojjetamu keessatti of ilaalaa. Uummanni Oromoo dhaloonni keessumaa'uu warroonni akka kiyyaa yeroo kana jiran kan sa'aatii isaanii bakkoota garaagaraatti fixanii fi wantoota hin fakkaanne irratti walitti bu'iinsi garaagaraa gosaan amantaan kutaadhaan jiru baay'eetu jira. Kitaaba kana namoonni dubbisan keessatti if ilaalanii Oromummaa isaanii kan eenyu maali jedhanii if hubachuudhaan if qorachuun seenaa ifii gadi fageenyaan baruudhaan hariiroo tokkummaadhaa uumuu irratti aarsaa kaleessa akaakileen isaanii abaabileen kaffalan. Sanarra dhaabbatanii boru immoo bakka guddaa bakka isaan itti dhaaban sanirraa galma isaaniitiin ga'uudhaaf irratti hojjetu. Keessumaayyuu seenaa uummanni Oromoodhaa kun qabu aarsaa uummanni kun dabarsaa ture as keessatti baay'inaan ni argatu jedhee yaada. Sanarra dhaabbatanii immoo wanta san caalu hojjetamuu danda'u jedhee yaada. Galatoomi dhugaatti dhaamsa jabduudha. Mee waliigalatti uummata Oromootiif keessaafuu dargaggootaaf namoota akka kee biyya baqaa keessatti yeroo isaanii baay'ee hojii irratti illee otoo hin taane rakkoo nuti jiraatu otoo yeroo qabanii waan akkasiin hojjenneef dhaamsatti dhaamtu maalidha?
dhugaa dubbachuuf jireenyi baqaa biyyaas ta'ee biyya keessatti haalli jiru ulfaataa ta'eyyuu abdii kutachuu baannaan namni galma yaade hin geenye hin jiru. Kanarratti lafa kanarra hamma jiru ba'aa saba kanarratti ta'uu osoo hin taane bu'aa saba kanaa taanee darbuudhaaf wantoota dandeenyu irratti hojjechuudhaan ofitti amanamaadhaan waa hojjechuun akkasuma immoo seenaawwan garaagaraa qorachuun dubbisuun barachuun kan baranne san immoo dhalootaaf lafa keenyee darbuun barbaachisaadhaan jedha. Bakkoota hin taanetti yeroo isaanii gubuu osoo hin taane bakka isaan fakkaattu oolu irratti yoo xiyyeeffattan natti tola. Galatoomii ulfaadhuu dhaamsa jajjabduudha. Barreessitoota haaraa lafaa dhufan fakkeenya waa barreessuudhaaf akeekaaf karoora qaban maal gorsita? Egaa kanarratti jabaachuu qabanii muuxannoo keessa darbiteeni fakkeenyaaf biyya baqaa keessa taatee hojii mana madaamii hojjechaa kanaa biyya baqaa keessatti haala mijataa hin taane keessatti kitaaba kana barreessiteerta. Kitaaba sayyuu kitaaba seenaa kitaaba qorannoo guddaa gaafatu odeessaalee gaafatu haala mijataa keessatti hin taane namoota immoo gara fuula duraatti lafaa dhufanii waan akka keetii kan hojjechuu barbaadaniif gorsi yookaan dhaamsatti dabarsitu maali? Dhugaa dubbachuuf kanarratti jajjabaachuu qabu wanta takka dadhabbii malee dhalli namaa milkaa'u fakkeenyaaf odeeffannuma kan argachuudhaaf sa'aatii kee aarsaa gootee diinagdee kee aarsaa gootee namoota bakka sana dhaqanii namoota akkasii wajjin wal si qunnamsiisan argachuudhaaf wanta sana immoo namoonni sunis yeroo isaanii akkasii kannan gochuudhaaf aarsaan ati kaffaltu baay'eedha. Obsa qabaachuu barbaachisa bu'aa ba'ii kamuu keessatti egaa jabaatanii obsaan murannoo fi kutannoodhaan cichoomina qabaannaan bakki hin ga'amne jiru haalli kamuu yoo ulfaataa ta'e jajjabaachuu qabu abdii kutachuu qabu jedhan. Kitaabni kee kun dhaamsa akkamii yookaan ergaa akkamii jijjiirama akkamii nama keessatti fida jettee yaadda? Egaa kitaabni kun kitaaba jiruu baqattummaa keessatti yeroo kolfaa fi taphatti silaa namni dabarsuun kitaaba seenaa ta'ee barreeffame waan ta'eef kanarratti namoonni akka kiyyaa hamilee fi hawwii waa hojjechuudhaa qaban kana caalatti na caalanii akka argamanii sammuu isaaniitti abdii waan horu jedhee yaada. Kanarraa fakkeenya fudhatanii na caalanii akka argaman immoo abdii isaaniirraa qaba akka abdiin kutanne kun immoo namoota dadhabbinaa fi dadhabbii keessa jiran akka isaan cimanii hojjetan ni gargaara seenaa isaanii barachuudha. Galatoomi waan jajjabaa dhugaa dubbachuudhaaf akka gaariitti gaggabaabinaa yaada gaafii deebinaa kennuu jirta. Maaliif dhaamsi kee akka sirnaan nama bira ga'uu fi hojiiwwan gara fuula duraatiif qopheeffattee yookaan immoo karoorfattee itti deemtu ni qabdaa? Egaa isallee immoo haala biyyattii utuu nama mijataa ta'e wantoota fedhii qabu baay'eetu jira. Isa immoo keessumaa'uu ani hojii aartii baay'een jaalladha jalqabumarraa kaasee hojii aartii baay'een jaalladha garuu haalan keessa jirutu na danqaa kanarratti hojii immoo taa'ee waan tokko hojjechuudhaafis mana namaa keessa waan jiruuf waa baay'eetu jira. Hojiiwwan fedhiin kiyya hojii baay'eedha karaa online biizinasiitiin illee karaalee aartiitiinis hojii baay'ee namaa jira yoo itti milkaa'e. Okay, hojii aartii wanta shaakalaa turte waan yaalaa turte ni qabdaa? Eeyyana qaba sallee sirboota walaloowwan garaagaraan barreessaa ture karaa yeedaloottis ifuma kiyyaafis kanneen jijjiiree kaa'ees jira. Okay. Hojiiwwan kee kanaaf deeggarsa uummata Oromoo biraa barbaaddu maali? Uummanni Oromoo maal akka si deeggaran barbaadda? Akkasumas immoo kitaaba kee kana akkamittiin argatu? Eessarraa argatu jetteeti? Dhaamsa uummataaf. Egaa sadarkaadhaa kanarratti hojiiwwan aartii kana hojjedhu irratti uummanni Oromoodhaa tokkoffaa irratti sagaleedhaan namni nama duuba jiraachuun hamma ati dandeettii ati qabdu irratti si jajjabeessuun barbaachisaadha sappoortii si gochuun. Kanarratti ammoo kitaaba kiyyaa yoo rabbi jedhee biyyoota garaagaraa kan akka Ameerikaa, Eeshiyaa, Awurooppaa keessatti illee akka argamuuf yaalii godhaatiin jira. Yeroo gabaabduu keessatti yoo rabbi jedhee uummanni Oromoo bakka jiru na bira dhaabbatee wanti kun hundinuu salphaadha.
yoo kophaa nama tokko ta'an wanti baay'ee namatti ulfaata. Wanti kophaa godhan humnaa olii hamma dandeettii kiyyaa yaalee godhee kana caalatti uummata Oromoo qaba na caalatti uummata bal'aa qaba. Kanaaf karaa biyya keessaas biyyoota Awurooppaa Eeshiyaa keessatti illee amma dandeettii kiyyaatiin hojjedhee yaadaa jira. Isarratti uummanni Oromoo immoo na bira dhaabbachuu qabu. Okay, galatoomi uummanni Oromoo karaa ati qaqqabsiisuu dandeessuun haala danda'uun waan si bira dhaabbatu si bira dhaabbata. Eebba kitaaba keetii kana maaltu adda taasisa waan jirurraa? Fakkeenyaaf kitaabolee kana dura eebbifamanis jiru, wantoonni adda addaa jiru. Kan kiyya kana adda wanti isa godhu jira wanti jettu jira. Egaa kitaabni kun wanti adda isa godhu waan lama jedhee yaada. Tokkoffaa irratti kitaaba seenaadha. Dubartoonni mana namaa keessa hojjechaa barreessan amma yoonaatti xiqqaadha hin argine. Baay'ee yoo ani argu baay'ees hin beekne. Kanarratti sagantaa kanarratti karaa zuumiinis karaa lafarraatiinis galmaa fi zuum walitti hidhamee hawaasni bal'aan uummanni Oromoo bakka jiru sagantaa kanarratti hirmaatee sagantaa kana bifa gammachuutiin geggeessuun isaa anaaf kun waan addaati jedheeti yaada. Ayyee galatoomi mee otoo dhaamsa xumuraatti hin darbiini galmi iddoon kitaabni kun itti eebbifamu akkuma beeksisarra jiru irratti irra deebitee himtee hawaasa Oromoo guutuu addunyaa jiruuf karaa zuumiitiin darbullee zuumiin akkaataa ittiin dhoobuu dandeessu. Asirratti zuumiin argine zuumiin fuulduratti dhoobamuu danda'a. Guyyaasa fi dhaamsi kee walumaa gala dhumarratti ergaan ati uummata Oromootiif qabdu akkaataa ittiin darbu irratti yoo dhaammatte. Galmi Arab Almaadii talaatama jaamaa bakki isaatti almaata. Egaa uummanni Oromoodha kanarratti immoo warreen lafarra jiran karaa lafaatiin kan qilleensarra jiran karaa qilleensaatiin sagantaa kan akka qooddatanii hirmaatan kabajaaf jaalalaan san gaafadha. Kan kanatti amuraa wantoota afeen gaafa guyyaa sanii walitti deebine yaada. Ayyee guddoo galatoomii ulfaadhuu keessummaa keenya taatee iddoo kanarratti waan argamteef dubartii jabduu biyya baqaa keessa teessee kitaaba seenaa. Kitaabni kee peejii meeqadha? Yookaan fuula meeqa? Peejii 268. Kitaaba guddaa peejii 268 kitaaba seenaa. Kitaabni kun kitaaba wareegama hin dagatamne jedhu kitaaba seenaati. Keessa isaa dubbistanii dhaamsa isaatiif ergaa isaa akka argattan akkasumas immoo Siifoo Jamaal keessummaa miidiyaa walabummaa Oromiyaa qophii gaaddisaa ayyuu irratti dhiyaattee haala kanaan waan dhaamsa kee dabarsiteef guddoo ulfaadhuu kabajamii ulfaadhuun siin jedha. Ulfaadhaa galatoomii raajistaasis. Ayyee ulfaadhu. Yejerzaan jabuulaal damee kakalataa saminuu malee gabuumee kanaaf nu abdata. Yejerzaan jabuulaal damee kakalataa saminuu malee gabuumee kanaaf nu abdata. Waamicha eebba kitaabaa kitaabni wareegama hin dagatamne kabajamtoota obbolootaa fi obboleettiiwwan ilmaan Oromoo maraaf gammachuu guddaadhaan isin affeerra. Eebba kitaabaa kitaabni wareegama hin dagatamne kan barreessite Siifoo Jamaal Abdullaa qopheessite irratti hirmaachuudhaaf guyyaan eebla 28/2026 sa'aatii 5 PM hanga sa'aatii 9 PM bakka Almaadii Kaayiroo Masrii yookiin Arab Almaadii Shaara Talaataa Ma'aabaa Galma Almaasa. Sagantaan kun karaa zuumiitiinis ni darba. Kanaafuu bakka jirtan irraa hirmaachuun ni danda'ama. Sagantaan kan hammatu eebba kitaabaa, ibsa barreessaa irraa marii fi gaafii deebii walitti dhufeenya hawaasaa cimsu. Uummata Oromoo biyya Misrii fi naannolee biroo irraa dhufan hundaa kabajaan affeerra. Akka hirmaattan barreessituu keenya jajjabeessitan akkasumas hojii aadaa fi seenaa keenya tiksuu keessatti qooda fudhattan isin gaafanna. Wareegama hin dagatamne jechuun seenaa fi qabsaa'ota keenya yaadachuun dhalootaaf dabarsuudha. Isin argamuun sagantaa kana miidhagsa. Odeeffannoo dabalataatiif Duwwaa 111 87 18
34 yookiin duwwaa 11471 kore qindeessituu sagantaa nagayaan kootta. Dukaayyotti jaba kanaaf siyaadu daba situroorroo sarmine gochaan sirraagine situ diina raajee maa sabaa baasee sidagaleen oromoo milkaa'ii maali wobo yoomuu walitti aananii gamaa gamatti yoomuu walitti aananii alaa manatti yoomuu walitti aananii sa'a namatti yoomuu walitti aananii baraa baratti yoomuu